Katana. irra deddeebiidhaan gaaffii kana naa kaasaa tureera. Gaaffiin naa kaasaa ture uummanni ijoollee kiristaanaa keessaa hawwiinfaa ni beeku, yedraayyaan ni beekti, obbolee goddanyaansaa eebbaa kan jedhamu ni beeka. Ani addisuu kanan akka ittiin cunqursaa jiruuf, doorsisaa jiruuf, asfaraarra'aa jiruuf achi keessaa baasee Duubaayitti gashuudhaafidha. Addanaatii akkas naan jedhe. Yoo hiccitii kana naaf haafu viidiyoon kun naaf haafu itti ta'ee akkaawuntiin sintimu kanarratti birri 250 ergii naan jedhe. Akkaawuntii maaliin jedheen? Birri 250 akkaawuntiin sintimu kanarratti naa gashita taanaan hicciticha nan hambisa. Hin gashitu taanaan bakkee irratti han baasa. Yoon kiristaana kee taa'ee viidiyoo kana baasuu dadhabe islaamatti achi deebi'een viidiyoo kana baasa kan jedhu bilbileen attaasa. Ragaa qabdaa? Rakkoo qabu. Imoodhaan bilbila ustaaz. Dhukkuu ati waan nama akka sees faraarraa jiru akkamitti ragaa malee ittiin haasofta akkam ragaa akkam ati nama waa beekudha nama beekaadha akkamitti ragaan qabatu barkatti. Akkamitti akka ragaa malee haaseen isinitti hima. Tokkoffaan daayireektii imoodhaan naa bilbila iskiriin riikoordiin qabu bilbilli keeyya. Ilaaluu danda'a abdiin borna harkaa fuudhee jechuudha. Yeroo bilbilu aawudoo naa bilbila silkii tokko qofaan qaba. Dhaggeeffadhaa. Yeroo hundumaa immoo kan na gaafatu silkii dabilii qabdaan nan tokko duwwaan qabaan jedhaan. Inni duraan qulqulleeffateera. Addisuu sunuuf qabamtee gaariidha bakka kana irratti. Mee dubbii tana xumurree haa Sala imam dhumtee barfinne inshallah jarana galatooma amma jechuun gara biraa dheerachuu jirti. galatooma Gara biraa dheerachuu jirti. Gaarii miti sun. Ani yaada muraasa qaba ifamu wajjini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra dhaggeeffattan guutuu. Akkuma dhageenye kan haqiiqatanii an akka kiyyatti ijoollee gaafsan bira jirtu keessattuu mucaa amma shaashamannee ka'ama duratti itti bilbiltan kana sababa wallaa isaatiif malee dogongora hunda ka hojjechiise mucaa san jedheeti yaada. Haqiiquma dubbachuu gaariidha. Fuulduratti illee ijoollee muslimaadha. Wantoota akkanaa kana akka namni inni dhugaadha addisuun hin beeku reefu islaamummaatti dhufe akka wanni kun nama kafarsiisu hin beeku. Jechoonni akkanaa kun taphaafuu hin jedhamu. Taphaaf hin jedhamu, taphaaf hin qalladamu. Jechoota akkanaa kun kufrii keessaa nama baafti. رب سبحانه وتعالى سورة توبة كيسد بتيجرة قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون قال دين الله الأول كبته كي يتوت ربيتي والكبته إرجم ربيتي صلى الله عليه وسلم والكبته نبيو تبراتين له والكبته قال دين قال لا دنيجون دنا وإذا كان أديسون بيكون أبو دندا لقادا قرو مجانسون وان بيكني برتاي دبات أجد إما له ونكون جتة كفر دات أنا قاف سجلك أنا دعوة كي كتني ريفده yeroo sanitti garuu arabii fumaan dubbadheeti mee addaan baafannaa laakiin ammoo jecha kufriidhaa dubbateeti hin jira jenneetu machumatti dhiifne wanni irraa dubbachuu dhabneef illee sababni isaadha duuba isaadha waa jiraachuu mala waan jedhu waan shakkineef tamaam erga sani ammoo alhamdulillah amma dhufee addi sun illee dubbate mucaan sun illee dubbate waan gaariidha alhamdulillah nutilleen shakkiin nurraa badu waan guddaadha atilleen ammoo jabaadhu khalaas amma muslima ta'uu kan keedha sirritti hubannee jirra duraan ammoo haqiiqatan shakki guddan nu seen jechu akkam tatta'u jira sanamni jenne maaliif jennaan haqiiqatti abdiilleen hin beekaas illee atilleen beektas hin jajjabeessaatumaan turre jabaadhaa jenneetumaan waan sila jiru guutuu wajjumaan qoodamaa turre wagguu namni akkas jecha'uuta akkasiidhaa dhaga'u sammuun namaadha nama cabasii galtee amma immoo alhamdulillah ragaallee fidattanii adillee fidattee haasoftee ijoolleen illee haasawanii ragaa sii ba'anii waan guddaadha. Kanarraa kanaaf ammoo waa'ee amooti wal qabatee haqiiqa dubbachuudhaaf ani dheengaddaa akkanumatti shahaadaa masjidatu su qabatee irra caalchisa ture dhufee qabate gaariidha sunillee. Erga qabate ammoo erga shahaadaa qabate amma kana saatii kana inni illeen amala ofii sirreeffatee dhugaadha. Amala hamaa akka qabu ani illeen beeka namni hunduu ni beeka. Yeroo mas ture gaafuma shahaadaa qabatu sanillee hedduu nu jeeqaa ture. Ijoollee islaamummaa qabate takka namni akka kana nu jeeqee hin jiru TikTok kanarratti. Namni akka kana nu jeeqee hin jiru. Gama biyya walitti buusee ka hojjee kan jiru akkanatti. Egaa islaamummaa qabate takka ijoolleen biraalleen baay'ee qabatan faarfattuun illee hedduu qabatanii jiranii akkuma isinuu beektanii fakkeenyaaf amma yoo waaq jedha afaa mucaa tibsii malee tibsii naa kennaa jennaan tibsii naa kennitan jedhu sanii dabalataanii kunoo faarisfaatti illee jirti ijoolleen kabarteenuma jiran. Laakiin akka kanatti takka miidiyaa kana kanatti walitti hin girgireessine. Dogongorri sun jira erga sanii kafare sanboodaan ni deebi'a jedhe gaafa deebi'u nuti qalbii nama harka waan hin qabneef jecha islaamummaa qabsiisa erga jedhe qabsiisuun dhuguma laakiin osoo silaama si dhaqqabateellee irra gaariidha haa ta'u ammoo miidiyaatti dhufe khalaas eega qabsiisan amma saatii kanatti jechuudha inni islaamummaa erga qabate hammeenya isaa ammaaf hin dubbannu garuu wanni jennuuni amala kan kee sirreeffadhu hin jennaan
lammata wantoota harakaata kana kanniin yoo hojjetee nama bulutaate nama nagaan bulutaate waan gaarii yookaan ammoo nama tokko jala deemaa kana kuffisaa kana akkana godhaa kana akkana godhaa gaafa barbaade gariin shahaadaadha akka kana birrii guurteetiin farhaan nyaate gaafa barbaade awwalfaatu akkana qoodaa gaafa barbaade abditu akkana godhaa kun waan gaariidha miti lammata wantoota akkana akka irraan argine ni hawwa yoo ka arginu taate ammoo lilasafi shadiid waan akka malee hamaadhaati namummaa irraayyuu nama baasa wanni kun jechuu barbaadeeti gaariidha miti namni illee nama rifataa namni nama laala wanneen isaa dhaamu amala ufiidha akka sirreeffatu amala ufiidha akka sirreeffatu waan addisuun jedhe dhugoomsee osoo hin taane sun akkuma jirtutti lafa teessee garuu irra caalatti akkanumattuu amala ufii sirreeffachuudha lammata isa waa baratu malee isa dubbatee harakaata godhu yoo ka argamu taate wanti kun waan akka malee hamaadhaati isaaf wanni dhaamnu isa kana fuulduratti ammoo addisuudhaanii wanni yeroo san wallaalan dubbattee dhugaadha laakiin jechoon akkasii sunniin jechoota hamoodha beekte islaamummaa keessatti ati hin beektu mucaasantu silaasii beeksisuu qaba ture osoo ka beeku taate garuu wallaala isaatiif jecha wanni sun akkas ta'e isa saniif toobadhuuti rabbii kiyya naaf araarami jedhiiti bira dabri taane ammoo kan fuulduraatti namni maal gochuu qaba kan jedhu namni islaamummaatti wagguu dhufe barachuu qaba islaamummaan kun eega rabbiin nama badhaase barachuu qaba borumsa irratti yaada keessan xiyyeeffannaa keessan kennaati baradhaa inni jedhu dhaamsa kiyya kun kanaan ani yaanni an qabu suma kana Ustaz Mokar Ustaz Awwal. Ustazat. Okay, Shenur zaman jala jiru natti fakkaata wal darba. Amma Ustaz Awwal dhufanitti waan xiqqoo tokko deeqaa tokko lama wanna jedha. Yeroo meeqa ergeef ture Shenur zaman hin seenne wal galchaa. Amma Ustaz Awwal dhufutti jechuudha inshallah. በነገራችን ላይ ዋይ በሳሱማ ጀረሙ ከሰቲ ዋዳገ ከሰቲ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ማል ጀር በይቱ ብልጦች አይደለንም ግን ብልጦች አይሸውዱንም ጀደ ኑቲ ገምነ ሚቲ ገሩ ገምኔስ ገሩ ኑሸወዱ ጀደ ኑን ገሬ ሳዳ ከሰቲ በሳስቱ ኩማተማ ወልቱ ዱፋ ወላ ተቃቁ ያ ተኮማ ኑራን አርገተ ኑራን ፉዳ የሮ ቀባን ፋነ ዱባን ከን ጀር ኑራ ፍራተን ሐረስቴ ገረፉ እንዷት ዜሮ ከሰን ፊቲና ቶክ ድንገተ ገሩ ijoollee dubartii biyya arabaa jirtuuf yaman qadawil honillaachuwal bilbila isiniif ta'a isinitti maa jira eenyumayyuu haa ta'u abbaa sagal jala fiiguu abbaa barbaadan jala fiiguu isinitti himnee jirra eenyuun gargaaruu barbaadan karaa dhaabbataa eenyuun nu gargaara karaa nama dhuunfaa eenyuun nu naasayinaa ofii keessanii haasoftanii ofii keessan dhukkuba mataatti of fiddanii takkaa namatti namne takkaa isa hojjettan itti namne takkaa sammuu keessan itti namne moraaliin keessan cabee birrii keessan dhabdanii kan addisuudhaan birrii 250 gashi akkas goota jedhame mee an akka nama dhuunfaa nama sanarraa dubbataan jiru banagaraachilla nama sanarraa dubbataan jiru dhiiruma kamuu haa ta'u namni har'a dhufee nama dhiiraan akkas ga'utu malee akkas jedhu dubara yoo gaafa argate akkam godhe saniif obboleewwan kiyya ijoolleen dubaraa of eeggannoo guddaa taasisa akkana isiniin jechuudha barbaada garee shaadaa ammoo eenyumtuu dhufnee hin basaasnaa maal goona basaasuu dhiisaa nu keessoo bultan yoo barbaadan iimeelii keenya isinii kennina yoo barbaadan iimoo keenya isinii kennina yoo barbaadan feesbuukii keenya isinii kennina kunoo feesbuukii gosa nama meeqa ciisa miti laayivii yoon seenu na jalaa meeqa tuttuqu miti akkatti feesbuukii laayivii seenu dhabe garuun qayyarreen paaspoortii koo seenaa tumaakti waan tokko argattan isinii galee basaasumaa feete gootan nu musliimoota shaadaa namatti daawaa gochuun nama waamu malee waan kana ala waan qabnu tokko hin qabnu isinii galee kanaafuuti eenyumaayyoota ta'an waan akkasirraa of eeggadhaa namni islaamaa dhufe akkuma ustaazaa wal jedhan barachuu cimaa ta'uu abdiin wanni inni gara umraa deemetti gurra isinitti buusu barbaada abdii namni birrii kaffalee fi maal jedhee fi miti bakka ofiisaa tattaafate nama tattaafate eenyumtuu yoo ochol baase waa tokkodhaa miti hin tattaafate hin hojjete daawwaa godhe hojii isaa irratti cufe hojii isaa irratti hojii jedhe namni kamuu kanuma eenyumtuu sponsor abbaa fedhe ta'uu danda'a abdiin waan tattaafataa gobaziiteef abbaan barbaade ittiin dhaabbata isaa beeksisachuuf yoo barbaade Awurooppaa geessuu danda'a mirga isaati mirga isaati dhaabbata isaa ittiin beeksisate kun immoo dandeettii isaa agarsiise abdii yoo barbaade waan kana ol dalagee biyya keessatti dhaabbata barbaade hojjetachuu danda'a dandeettii isaatiin akka isaa ta'a yoo barbaadan isin dandeettiitu isin irratti malee farankaa cabdu tokko guyyaa tokko sii kenne beekaa abdan namni birrii sitti kenne namni dhuunfaadhaa dhufee birrii sitti kennu tokko hin jiru. Maaliif islaamummaa ofii jaallatee dhufe malee islaamummaa birrii aannamaan kennu nuti. Inni dhifee keessaa beellee birrii dhabnaan bee islaamummaa keessaa utuu qabaateeti namni hin ba'u.
Tu birriin jiraate namni keessaan ba'u. Hin kennu eessaaf hin kennu nuti. Ofii keenyatti kunoo dalagannee sa'aatii kana galla kunoo makiinaa oofaa olleetu hojii biyya arabaa keessa naannaa ollee galgala galeessaaf hin kennina. Yellam dirjitiin keenya birriidhaan miti kan dhaabbate dirjitii beekumsaan dhaabbate qofa qabna nuti. Nama beeksisuu barbaade qofa nu biraa dhufu waan birrii barbaade immoo iddoo birriin jiru haadha malee islaamaan birriidhaan hin hiramtu. Inshaallahu ta'ala carraa ustaata tokko guddaan barataa jira. Inshaallah.